Duraan dursee warroonni hojii onlaayinii hojjettan akkanumallee biyya alaa deemuudhaaf qophooftan maatii biyya alaatii qabdan warroonni biyya alaatii gara Itoophiyaatti galuudhaaf yaaddan akkanumallee biyya keessa teessanii onlaayinii irratti karaa kafaltii adda addaatiin kafaltiiwwan adda addaa kafaluudhaaf yaaddan akkanumallee karaa ittiin kafaltan dhabdanii rakkattan hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Video keenya kanarraa keessatti kan ilaallu baankiin biyyoolessaa Itoophiyaadha. Seera haarawaa inni baasee fi ibsa inni baase irratti seerota 20 kan ta'an haarawaa baaseetiin jira. Kun immoo kan ilaallatu seerri kun baay'inaan warroota biyya alaati maatii qaban, warroota biyya keessa jiran akkanumallee biyya alaati maatii qaban, warroota biyya alaa deemuudhaaf karoora qaban, warroota biyya alaati gara Itoophiyaatti seenuudhaaf karoora qaban. Akkanumallee warroota onlaayinii irratti akka keenya kanatti hojii onlaayinii hojjetanii karaa ittiin isaaniif kafalamu dhabanii rakkatan. Akkanumallee seerri kun namoota onlaayinii irratti daldala adda addaa forex tradingii adda addaa daldalaniif seera hedduu tokko nama gammachiisuu fi isa namoonni baay'een eegaa turanidha jechuudha. So seera kana keessatti maaster kaardii, viizaa kaardii, deebit kaardii, PayPal kanaafi kan kana fakkaatan kana bira darbee immoo akkaawuntii doolaaraa banachuu dandeessan. Akkaawuntii kan doolaaraan socho'u jechuudha. Biyya keenya keessa teessanii akkaawuntii doolaaraa banachuu dandeessan. Kanaan onlaayinii irratti Alibaba irraa, Shein irraa, Amazon irraa akkanumallee kafaltiiwwan adda addaa fakkeenyaaf namni application tokko develop godhe dirqama viizaa kaardii yookaan maaster kaardiidhaan kafaluu qaba doolaaraan. So kafaltiiwwan kana kafaluudhaaf immoo hedduu rakkachisaatiin turre amma seerri kun immoo waan ragga'ee seeraan tolee ajaa'ibatti qophaa'e fakkaata. Egaa ibsa baankiin biyyoolessaa gurraandhala 4 bara 2018 torbee tokkoon dura baase har'a isiniin dhaqqaba. Ibsa kanarratti egaa wanta bal'atu ka'ee seerota naannoo 20 ta'an ragga'aniitiin jiranii seeronni kunniin maal fakkaatu akkamitti irraa fayyadamna maaliin nu gammachiise illee kan jedhu tokko tokkoon viidiyoo keenya kanarraa keessatti ni ilaalla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumaraaf bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa dhaqqabachaa. Ani obboleessi keessan hedduu nagaadha. Isin akka nagaa taatan immoo abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Barnoota teeknooloojii hojii onlaayinii teeknooloojiidhaan wal qabatee informationootaa fi odeeffannoowwan adda addaa argachuu yoo barbaaddan bakki itti argamtan bakki sirriidha. YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Egaa maatiiwwan keenya nama 112 naannoo sanitti dhiyaachaatiin jirra. Yeroo gabaabaa keessatti immoo 150 akka seennu abdiin qaba. Kanaan immoo isinis deeggarsi keessan na barbaachisaa. Akka immoo deeggarsa cimaa naa taasiftan abdiin qaba. Karaa teeknooloojii kanarratti afaan Oromootiin barnoota teeknooloojii hojii onlaayiniitiin wal qabate hunda isiniif dhiyeessuu irratti argama. Anis kaka'uunsaan akka hojjedhuuf like, share gochuudhaan hiriyootaan naa dhaqqabaadha. Amma gara barnooticha keenya kanarratti dhimma har'a dhufeetti isinitti haa deebi'u. Egaa har'a kan ilaallu ibsa baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa baasee ni ilaalla. Itoophiyaa Biheraaዊ ባንክ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ጀዳ መግለጫ ኢብሳ ጀዳ የውጭ ምንዛሬ መመሪያዎች ላይ ማሻሻያ ስለመደረጉ የተሰጠ መግለጫ ጀዳ ኤጋ ምንዛሬ ብይ አላ ዮካን ሞ ሸረፋ ብይ አላ ረቲ ሴራ ዮካን ሞ jijjiirama taasifame irratti ibsa kennameedha kan jedhu jechuudha. Yakkaatiit 04 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ jedheetiin kan ibsa kana baase ibsa kana keessaa hunda isaa isin dubbisuu ni dandeessan. Chaanala kan koo Telegram irratti illee isiniif maxxansi jira. Garuu isaan kana keessa warroota nu ilaallatan qofa ni ilaallaa jechuudha. Keessattuu warroonni Itoophiyaa keessa teessanii alatti kafaltii adda addaa onlaayinii irratti kafaluu barbaadan isaan isiniif hedduu tokko waan gammachiisaadha. Akkanumallee kanaan dura kan ittiin rakkachaa turre karaa ittiin hojii onlaayinii tokko hojjennee qarshii ittiin argachuu dandeenya. Qarshii sanarraa baafachuu dandeenya. Karaa biyya keenyaatiin seerri biyya keenyaa hin eeyyamu ture. Amma immoo jijjiiramni addaa taasifameetiin jira. Heeyyama bal'atu kennameetiin jira. Heeyyamoonni kunniin immoo yoo nu itti fayyadamne onlaayinii irratti ammaan booda egaa karaa kafaltii dhabeetiin jira. Rakkachaatiin jira. Kafaltii hojii onlaayinii hojjedhee argachuu hin dandeenye yookaan immoo kafaltiiwwan onlaayinii irratti bittaa adda addaa Amazon irraa yoo bittan, Shein irraa yoo bittan, Alibaba irraa yoo bittan bittaawwan adda addaa adeemsisuu dandeessan kafaltiiwwan adda addaa biyya alaatiin doolaara keessanii akkaawuntii doolaara banachuu ni dandeessanii seera ammaa kana keessatti akkaawuntii saniin immoo salphamatti kafaluu dandeessan maaster kaardii argachuu dandeessan viizaa kaardii argachuu dandeessan deebit kaardii argachuu dandeessan peepaaliin illee ammaan booda Itoophiyaa keessatti kireet ta'ee akka gaariitti ni hojjeta. So kanaafiyyuu kanneen itti fayyadamuudhaaf seera isin fayyadudha. Seera kanneen keessaa moofilee isa nu ilaallatu qofa isiniif dhiyeessaa jechuudha. So lammaffaa irratti kan argamudha. Egaa hundi keenyayyuu nu ilaallata namoota keessattuu biyya
biyya alaatti maatii qaban akkanumallee biyya alaa jiraachaa biyya keessa maatii qabanii fi akkanumallee namoota biyya kaffaltiiwwan adda addaa kafaluudhaaf rakkataniif egaa seera ba'edha. ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ሂሳብ ላላቸው ደንበኞቻቸው ለውጭ ሀገር ክፍያ የኤሌክትሮኒክስ ግብይትን ጨምሮ የሚያገለግል ዓለም አቀፍ ካርድ ማዘጋጀት እንደሚችሉ ተፈቅዷል ጀዳ ላኮፍሰ ለማራት ሲር አርገሙ ኑ ወረ ሆጂ ኦንላይን ሆጀቱ ወረ ከፈልቲወን ኦንላይን ራት ከፈሉዳፍ ሄዱ ተኮ ረከቻ ቱረኒፍ ሄዱ ተኮ seera murteessaa ta'edha. Seera kana yeroo baay'ee eegaatiin ture. Egaa biyyi keenya maaster kaardii, viizaa kaardii, deebit kaardii kan peepaalii heeyyamaa miti biyya keenya keessatti. Amma immoo baankiiwwan Itoophiyaa keessatti argaman egaa seera baankii biyyoolessaatiin bulanii soo ammaan booda maal gochuu danda'an jechuudha. Viizaa kaardii, maaster kaardii, deebit kaardii kanneen qopheeffatanii kan biyya alaatti itti kaffaltii ittiin kafaluu danda'an, kan doolaaraan socho'uu danda'u, kan doolaara irra kaawwatan, viizaa kaardii argachuu dandeessan akka ATM fi maashinoota adda addaa ni beektan isa kana argachuu dandeessanii jechuudha. Maaliif baankii dheeyxanii bakka baankii erga deemtanii booda maal banachuu dandeessan amma akkaawuntii doolaaraa banachuu dandeessan waan ta'eef jechuudha. So kanaafiyyuu egaa baankiiwwan hundaafiyyuu viizaa kaardii, maaster kaardii akka qopheessan egaa seerri baankii biyyoolessa Itoophiyaa heeyyamameefii jira jechuudha. Kana jechuun nutis ammaan booda kaffaltii adda addaa online irratti kafaluudhaaf Itoophiyaa keessatti biyyoota alaatiitti kaffaltiiwwan adda addaa kafaluudhaaf kanatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun hedduu tokko kan nama gammachiisu keessaa isa murteessaadha. Sadaffaa irratti immoo kan taa'e maalidha? ማንኛውም የውጭ ምንዛሬ ሂሳብ ያለው የባንክ ደንበኛ ህጋዊ ሰነዱን ሂሳብ ለከፈተበት ባንክ በመቅረብ የውጭ ምንዛሬ ሂሳቡን በመጠቀም ለትዳር አጋሩና ለልጆቹ የትምህርት የሕክምናና የጉዞ ውጪ ክፍያ ማድረግ ይችላል ጀ Kana jechuun maalidha? Dambanyaan yookaan maamilli baankii dhaqeetiin sanada sirriidha kan baankii akkaawuntii doolaaraatiin socho'u yoo banatte akkaawuntii isaa amma itti fayyadamnu biyya keenya keessatti itti fayyadamnu kana osoo hin taane akkaawuntii doolaaraan socho'utu jira. Kanaan duras namoonni doolaara 100 ol qaban baafachaatiin jiran amma immoo duwwaadhaan baafachuu dandeessan. Doolaara tokko osoo hin kaatiin akkaawuntii kana baafachuu dandeessan. Akkaawuntii doolaaraa jettanii baankii dhaqxanii baafachuu ni dandeessan jechuudha. Seerri kun ragga'eetiin jira waan ta'eef amma baankonni immoo itti fayyadamu carraa kana jechuudha. Maaliif doolaara ni barbaadu waan ta'eef. So kanaafiyyuu namni akkaawuntii doolaaraa qabu tokko egaa salphamatti maal gochuu danda'a jechuudha. Salphamatti ijoollee isaatiif kan mana yaalaa, kan barumsaa, kan adda addaa kaffaltiiwwan adda addaa online irratti kafaluufii ni danda'a jechuudha. Biyya keessa teennee fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa teennee biyya alaatitti kaffaltii kana ijoollee yoo qaban kan barnoota isaanii kan fayyaadha kaffaltiiwwan adda addaa kafaluu ni dandeessan jechuudha. Isin ala jiraachuu dandeessanii yookaan Itoophiyaa keessa jiraachuu dandeessanii rakkoo tokko nuuf baankii qofa dhaqxanii doolaar akkaawuntii qofa qabaachuudha jechuudha kan barbaachisu. So online irra teessanii kaffaltiiwwan kanneen ammaan booda doolaaraan kafaluu ni dandeessan jechuudha. Carraa hedduu tokko bareedaa ta'edha. Egaa afuraffaarratti kan argamuu fi isaan tokko tokko kan dhaabbatoota ijaaramanii wal qabateedha. Isa kan akka isiniif dhiyeessu guutuu barbaadan yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Garuu murteessaadha kan jedhu qofa isiniif dhiyeessa. Shanaffaarratti immoo kan argamu maalidha? ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቀደም ሲል የውጭ ምንዛሬ የቁጠባ ሂሳብ ለመክፈት ይጠየቁበት የነበረው አነስተኛ 100 የአሜሪካ ዶላር እንዲቀር ተደርጓል። ኤጋ kanaan dura akkaawuntii doolaaraa banachuudhaaf dirqama yoo xiqqaate doolaara 100 qabaachuu qabdan. Amma immoo maalidha? Doolaara duwwaadhaan akkaawuntii doolaaraa banachuu dandeenya jechuudha. So akkaawuntii doolaaraa kana banachuudhaan immoo online irratti fakkeenyaaf kanaan dura YouTube irratti AdSense irraa doolaara argachuudhaaf hedduu rakkachaatiin turre. So kanaaf ammaan booda maal gochuu dandeenya? Akkaawuntii doolaaraa banannee ergasii immoo AdSense irraa YouTube irratti waan nu hojjenne direct gara akkaawuntii keenya kan maalitti nu seene kan doolaaraa kanatti akka nu seenu gochuu dandeenya. Hojiiwwan online adda addaa hojjenne akkaawuntii doolaaraa kanarratti akka nu seenu gochuu dandeenya. So ammaan booda doolaaraan kaffaltii argachuu ni dandeenya jechuudha. So akkaawuntii doolaaraa ni qabna waan ta'eef akkaawuntiin kun kan qarshii biyya keenyaatiin socho'u osoo hin taane kan doolaaraan socho'uudha jechuudha. So kanarraa kaanee immoo kaffaltiiwwan adda addaa illee raawwachuu ni dandeenya. Duratti isiniif ibseetiin jira jechuudha. So kanaafiyyuu ammaan booda doolaara 100 jedhameetiin kan gaafatamaatiin ture akkaawuntii doolaaraa banachuudhaaf ka'eetiin jira jechuudha. So isa kanas irraa fayyadamuu dandeessan. Inni biraa immoo torbaffaa irratti kan argamudha kan nu ilaallatu jechuudha. Asirratti ilaaladha torbaffaa irratti. ኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ የሆነ ግለሰብ ወደ ሀገር ይዞት የተመለሰውን የትኛውም ያህል መጠን ያለው የውጭ ምንዛሬ ያለ ጉምሩክ ሰነድ በባንኮችና ህጋዊ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ቢሮዎች በኩል ወደ ብር መመንዘር አሊያም ወደ ውጭ ምንዛሬ ሂሳብ በማስገባት ተቀማጭ ማድረግ ይችላል ጀ ኤጋ ከነ jechuun namoonni biyya alaatii gara biyya keenyaatti seentan
Akkaawuntii kana yoo qabaattan Itoophiyaa yoo taatan jechuudha. Akkaawuntii kana yoo qabaattan salphamatti maal gochuu dandeessan? Kanaan dura gumurukarraa sanada qabaattaniitiin minizaarii keessan kan doolaaraa kana jijjiirachuu dandeessan. Amma immoo maalidha? Sanada gumurukaa osoo isin gaafatin baankii keessan dheeyxanii baankii kamiyyuu dheeyxanii maal gochuu dandeessan? Doolaara keessan sharafachuu dandeessan. Yookaan immoo akkaawuntii keessan kan doolaaraa baafachuudhaan doolaara keessan akkaawuntii keessan kan doolaaraa irra kaawwachuu dandeessan jechuudha. Biyya alaatii warroonni dhuftan. Kun kan ilaallatu maalidha? Warroota biyya alaa turanii doolaara hojjetan qabatanii gara biyyaatti deebi'aniif kan ilaallatudha jechuudha. Ammaan booda gumrukii dheeyxanii heeyyamsiisuun hin barbaachisu. Keessattuu gara biyya keenya keessa yeroo deemtan baay'een keessan karaa adda addaatiin namootaan ergattanii doolaara san kan sharafee mitiin gara isiniif galu jechuudha. Ammaan booda doolaara san qabatanii dhuftanii salphumatti maal gochuu dandeessan jechuudha. Baankii dheeyxanii akkaawuntii doolaara banachuudhaan achirra kaawwachuu dandeessan. Yoo barbaadan immoo sharafachuu dandeessan jechuudha. Salphumatti jechuudha karaa salphaa ta'een inni kun akka heeyyamameedha kan ibsu jechuudha. Inni biraa immoo akkuma asirratti argartan saglaffaa irratti kan argamudha kan nu ilaallu. Saglaffaa irratti immoo kan argamu haa ilaallu. Akkuma asirratti argartan saglaffaa irratti ባንኮች የፎርዋርድ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ያለ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማረጋገጫ ማካሄድ እንዲችሉ ተፈቅዷል። ሶ ማረጋገጫ ባንኪቲን አለ ዮካን ኢሞ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪቲን አለ ማል ጎቹ ደንዳን ጀቹዳ ባንኮንዲ ወልጅጅሩ ደንዳን ማል የውጭ ምንዛሬን ዮካን ሞ ዶላር አየቹላ ሶ አኮ መሰረት ተገርታ ፎርዋርድ ጎቹ ደንዳን ጀቹላ ሶ አኮ መሰረት ተገርታ በባንኮች የፎርዋርድ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ያለ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማረጋገጫ መካሄድ እንዲችሉ ተፈቅዷል። ፎርዋርድ ማድረግ ይችላሉ jechuudha. ኤክስቼንጅ ወልጅጅሩ እንዳንደው jechuudha. ሶ ኢሳ ከነስ ኢላሉ እንዳንደና jechuudha. እኒ ኩርነፋራት ያደርገሙሞ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስተሮች ኤምባሲዎችና የሀገር ውስጥ የሚሰሩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የተራድኦት ድርጅቶችን ጨምሮ ያለ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማረጋገጫ በባንኮች የውጭ ምንዛሬ ሂሳብ መክፈት ይችላሉ። ሶ ከናንዱራ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ራ ማል አርጋቻቲን ቱራን ቤከምቲ ዮን አርጋቲን ጎንኩመዩ ማል ባናቹ እንዳንዳን ቱራኒ ከናንዱራ akkaawuntii doolaara kana banachuu hin danda'an. Ammaan booda banachuu ni danda'an jechuudha. Biiraawi baankii gaafachuun hin barbaachisu. Kanaan dura jechuudha. Dirjiitiiwwan yookaan immoo investorotaa fi ambaasaadoroonni adda addaa jechuudha. So kunis jijjiirama amma dhufe keessa isa tokkodha jechuudha. Inni biraa immoo asirratti kan ilaallu 19ffaa irratti kan argamudha. 19ffaa irratti kan argamu ሁሉም የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች አስፈላጊውን ሰነድ በመጠየቅ ለቪዛ ለፓስፖርት እና ለፍቃድ እድሳት ጥሬ የውጭ ምንዛሬ ሽያጭ እንዲያከናውኑ ተፈቅዷል ጀ እጋ አስራት ይላል። ሁሉም የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች አስፈላጊውን ሰነድ በመጠየቅ ለፓስፖርት ለፍቃድ እድሳትና ጥሬ የውጭ ምንዛሬ ሽያጭ እንዲያከናውኑ ተፈቅዷል። አማን ቦዳ የውጭ ሀገር ምንዛሬ ቢሮዎች ፎሬክስ ከንጀኑ የቹዳ ፎሬክስ ቢሮ ከንጀኑ ንጅራ ባንክ ዳን አላቲ ወሮታ ዶላራ አርገተኒ ፊ ዶላራ እትጀጅራቹ ዳንዴሰን አባቶኒ አካሲሱ ንጅራ ነው ፎሬክስ ቢሮ ከንጀራ ምንጀቹዳ ፎሬክስ የቹን ዶላራ ጅጅሩ ወሮታ ዳንዳ እንጀቹዳ አባቶታ አካሲቱ ሶ ኢሳን ብረዴ ቁዳ ማልጎቹ ዳንዴሰን ጀቹዳ ከፈልቲወን ዶላራን ከፈሉ ዳንዴሰን ከፈልቲ ከሚዩ ከማሊ ከን ማሊ ተቹዳ ከን ፓስፖርት ዳ ከን ቪዛ ዳ አከን ማሊ ፍቃዲወን አደዳ እዲሳ jechuudha. Paaspoortii haaromsuu kanaafi kan kana fakkaatan kanneen maalidha? የውጭ ምንዛሬ ሽያጭ እንዲያከናውኑ kunni warri forex biiroodhaan ta'an kan biyya alaa kana isa kanas itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Salphumatti baankiiwwan forex biiroo kan jennu kunni maal gochuu danda'ani? Salphumatti kifiyyaawwan kanneen yookaan immoo kaffaltiiwwan kanneen nuuf kafaluu danda'an baankii maaliif akkaawuntii dolaraatiin jechuudha. Inni biraa immoo asirratti kan bira darbuu hin qabne ቁጥአፍራፋ ratti kan argamu maalidha? በባንኮች ከካፒታላቸው ከ10 በመቶ ያልበለጠ ለግል ዘርፍ የውጭ ሀገር ብድር ማዋስትና መስጠት እንዲችሉ ተፈቅዷል ይላል። ባንኮች በካፒታላቸው ከ10 በመቶ ያልበለጠ የግል ዘርፍ የውጭ ሀገር ብድር ማዋስትና መስጠት ይችላሉ። ከነቹን ባንኮኒ maalidha? namootaaf ብድር ይሰየኑ የቹን ሊቂ jechuudha. ሊቂ percentii 10 kennuu akka danda'an doolaaraan jechuudha. Doolaaraan akka kennuu danda'an kan kaa'amedha. Egaa kana irrallee waa baay'eetu jira. Yeroo biraa ilaaluu ni dandeenya. Viidiyoon tun ni dheeratti. Egaa ammaan booda rakkoon viizaadha, maaster kaardiidha, viizaa kaardiidha, deebit kaardiidha, peepaaliidha. Kunniin ni furama jedheetii yaada. Kana qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessa teessanii yookaan immoo biyya alaa teessanii ijoollee keessaniif maatii keessaniif akkaawuntii dolaraatiin kaffaltiiwwan barnootaa kan akkanumallee kan fayyaadha kan adda addaa kaffaltiiwwan adda addaa kafaluu kan dandeessan akkaawuntii
doolaara kana banachuu ni dandeessanii. Kana qofa osoo hin taane baankiiwwan biyya keenya keessatti argaman maaster kaardii yookaan viizaa kaardii biyyoolessa ta'e kan internaashinaala ta'e kan biyya alaatitti itti fayyadamuu dandeenyu kanneen fayyadamuu ni dandeessanii. Kanaan dura biyya alaa deemuudhaaf doolaara ni barbaadda yoo ta'e maal qootanii kanaan dura baay'een keessan akkuma beektan forex biiroo dheexanii yookaan immoo akkanumallee baankii dheexanii baankii qarshii murtaawaa ta'een doolaara qarshii biyya keenyaatiin galchitanii doolaara san fudhattan yookaan immoo biyya alaatii gara biyya keenyaatti illee yoo dhuftan sanuma jechuudha. So kana kan kennaa turan ammaan booda maalitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana osoo hin gaafatiin salphamatti akkaawuntii doolaara kana banachuudhaan achirraa viizaa kaardii maaster kaardii kanneen itti fayyadamuudhaan biyya barbaanne yeroo deemnu irra kanuu jechuudha. Kun jijjiirama cimaadha jedheetii yaada akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Yeroo itti aanutti immoo waa'ee PayPalidhaan wal qabatee warroonni na gaafachaa turtan. PayPal akkamitti banachuu dandeenya? Akkamitti Itoophiyaa keessatti PayPal banachuu dandeenya kan jedhu viidiyoon isiniif qopheessee jira isiniin jechaa ture. Seerri kun immoo wanta san faalleesseetiin jira. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Sababni viidiyoo san dhaabeef seerri kun erga bahee booda wal faalleessaatiin jira waan ta'eef PayPal karaan ittiin banannu Itoophiyaa keessatti sistemoota adda addaatti fayyadamuudhaan soo amma faalleesseetiin jira waan ta'eef karaa haarawaan akkamitti banachuu dandeessan kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Kanarraa asirratti xumurreetiin jira. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun irraa fayyadaman. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasitti nagaannaa jiraadha.